Ega isun yokin buurri hunden barnoota keenya guyyaa har'aa yokin sa'aatii kanaadha imma fayyina jedhu irratti hundoofneeti kan nuti wajjin barannu jecha. Kanaaf fayyina gaafa jennu namni imma waa'ee fayyinaa irratti yaada garaagaraa kaasaa yookiinis hubannoo garaagaraati kan inni qabu. Nama qofaa odoo hin taane immoo kitaabni qulqulluun jecha fayyina jedhuun hiikaa garaagaraa yeroo inni laatu agarra. Hiikaa garaagaraa kitaabni qulqulluun yaadrimee fayyina jedhu irratti hiika garaagaraa gaafa inni kennu namoonnis akkasuma hubannaa dhabuurraatii kan ka'e waa'ee fayyinaa irratti hiikoo garaagaraati kan isaan qaban. Kanaaf amma anaaf isin har'aa bu'uura fayyina jedhu irratti fayyinni maal akka inni ta'e akkasuma eenyu akka nu fayyise maaliinis akka inni nu fayyise gargar baasnee addaan qoodnee kan itti hubannudha jechaadha. Kanaaf iyyuu eenyu nu haa hubachiisu? Eenyu nu haa hubachiisu? Waaqayyo hunda keenya iyyuu nu haa hubachiisu. Waa'ee fayyinaa kana irratti keessumattuu bu'uurri inni guddaan fayyina ilmaan namootaa akkamittiin akka fayyaniif eenyu akka isaaniin fayyise beekuu irratti hundaa'uudhaan isa isaaniin fayyise kan fayyina isaaniif kenne hordofuudhaan isa duukaa bu'uun barbaachisaa waan ta'eedhaatiif mata duree keenya kanaaf bu'uura kan nuuf ta'u maqaa fayyinaa isa jedhu maqaa ishee jettu booddeetti deebineetu waliin kaasna amma fayyina ishee jedhu wajjin ilaalla. Fayyina kana immoo beekuuf addaan baasuudhaaf hubachuudhaatiif baroota durii keessatti yookiin bara kakuu durii keessatti dhala namaa kana fayyisuudhaatiif dhala namaa kana fayyina kennuudhaatiif aarsaa kan kaffale eenyu akka ta'e beekuuf gara teellaatti achi deebi'uun nu barbaachisa. Bu'uura har'a irra jirru kanaaf kan amma fayyina irra jennee harka keenya ol kaasuudhaan harka walitti buusnee kanaaf gara teellaatti achi deebinee gaafa yaadannu fayyina ilmaan namootaatiif tarii kan nama fayyise eenyu isa jedhuuf tokkoffaa irratti raajota kaasna. Raajonni gara ilmaan namaatti wanti isaan ergamaniidhaaf wanta lamaafidha. Waan meeqaafidha? Dubbadhaa waan meeqaaf? Waan lamaaf ergamu. Innis barsiisuudhaaf, gorsuudhaaf gara dhala namaatti ergamu. Eenyu? Raajonni. Bara kakuu durii keessatti raajonni gurguddoon hedduun isaanii gara ilmaan namaatti ergamaa turani. Gara ilmaan namaattis ergamanii waaqayyoodhaaf namni akka walitti dhufuudhaaf ilmaan namootaa sagalee waaqayyoo dhagahuudhaan gara waaqayyootti akka deebi'aniif waaqayyoo wajjiniin seera isaanii akka taasisaniidhaaf gara ilmaan namaatti ergamaatiin turan. Raajonni gara ilmaan namaatti ergaman kun ijoollee Addaamiidhaatiif fayyina kennuuf hin dandeenye, cubbuu irraa bilisa baasuu hin dandeenye,
cubbuu Addaamiif ijoollee Addaamiidhaa kan irratti murtaa'ee jiru. Du'a bara baraa ijoollee Addaam irratti mo'ee jiru. Raajonni irraa kaasuu hin dandeenye. Utuu ilmaan namaatti deddeebi'anii gara ilmaan namaatti otoo ergamanii ilmaan namaa irraatii cubbuu isaanii molquu hin dandeenye. Irraa kaasuu hin dandeenye. Raajonni utuma deddeebi'anii Addaamiif ijoolleen Addaam hundumtuu cubbuu dhaalaa utuu baatanii jiraatan fayyisuu hin dandeenye. Kanaaf inni ilmaan namaatiif fayyina ta'e kun ilmaan namaa kan fayyisu kun eenyudha ree? Inni anas isiniinis fayyina inni nuuf kenne inni eenyudha ree? Ergamaadhaa yoo jenne ergamoonni Waaqayyoo akkuma seeraa barsiisa mana kiristaanaa keenyaatti ergamoonni Waaqayyoo guyyaa dilbataa guyyaa jalqabaa irratti uumaman ni barsiifamanii himama. Ergamoonni Waaqayyoo fooniif lafee qabaachuu baatan iyyuu laphee ittiin yaadan waan qabaniif akka dhagna hafuuraattis ni fudhatamu. Egaa ergamoonni Waaqayyoo hin du'anii, ergamoonni Waaqayyoo hin dulloomanii, ergamoonni Waaqayyoo hin dhalanii, ergamoonni Waaqayyoo hin dhalchanii, ergamoonni Waaqayyoo hafuura jedhamanii kan isaan beekaman. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 1-5 yoo dubbisne bal'inaan arganna. Ergamoonni Waaqayyoo hafuura ta'uu isaanii raajii Zakkaariyaas boqonnaa 1 lakkoofsa 12 bal'inaan nutti hima. Ergamoonni Waaqayyoo hafuura ta'uu isaanii seera uumamaa boqonnaan 48 lakkoofsa 15 nutti hima. Wangeelli Luqaas boqonnaan 15 lakkoofsa 7 ergamoonni Waaqayyoo hafuura ta'uu isaanii bal'inaan kan inni nutti himu saba Waaqayyoo. Egaa ergamoonni hojii garaa garaa hojjetanis garuu ergamoonni Waaqayyoodhaa hafuura ta'an hin garuu ergamoonni Waaqayyoodhaa warri lafee hin qabne warri foon hin qabne ergamoonni Waaqayyoodhaa warri hin duune ergamoonni Waaqayyoodhaa warri dhalachuu hin dandeenye dhalchuus warri hin dandeenye walumaa galatti hafuura kan ta'an ergamoonni Waaqayyoo Addaamiif ijoollee Addaamii fayyisuu hin dandeenye. Maal gochuu hin dandeenye? Maal gochuu hin dandeenye? Gonkumaa fayyisuu hin dandeenye. Adabbii du'aa Addaamiif ijoollee Addaam irratti murtaa'ee jiru irraa kaasuu hin dandeenye. Sababni isaas Addaam yeroo abboommii dhiige sanatti yeroo inni gannata keessaa ari'amee ba'u ergamoota isaa irraatiinis Addaam baheera waan ta'eef murtee du'aa Addaam irratti kan murteesse Waaqayyo waan ta'eedhaaf ergamoonni Waaqayyo murtee du'aa sana irraa kaasuu hin dandeenye. Addaamitti kan murteesse eenyudha? Dubbadha. Addaamitti murtoo du'aa kan murteesse eenyudha? Waaqayyoodha waan ta'eedhaatiif murtoo Waaqayyo kenne kana immoo ergamoonni Waaqayyo irraa kaasuu hin dandeenye. Kanaaf ammayyuu ergamoonni Addaamiif ijoollee Addaam irraatii aangoo du'aa irraa cabsuu hin dandeenye. Addaamiif Hewaaniin gannata keessaatii kan baase Waaqayyoodha waan ta'eedhaaf ergamoonni Waaqayyoo Addaamiin gara gannataatti deebisuu hin dandeenye. Ergamoonni Waaqayyoo bara kakuu durii keessatti gara
dhala namaatti ni ergamu ture. Dhala namaa jajjabeessuudhaaf abdii isaaniif kennuudhaatiif gara ilmaan namootaatti gaafa ergaman jajjabeessuudhaaf malee, humna kennuudhaaf malee, fooyyessuudhaaf malee gonkumaa fayyisuu hin dandeenye. Maal gochuu hin dandeenye? Fayyisuu hin dandeenye. Saatiin keenya waan deemaa jiruudhaatiif barumsi biraas waan kennuuf nan gabaabsa. Inni kan biraan aarsaa bara kakuu durii yookaan immoo aarsaa bara kakuu moofaati. Aarsaa bara kakuu durii keessatti abbootii irraatii kaasee hanga bara lubootaatti aarsaan bara kakuu durii gaarreen yookiin immoo tulluu garaa garaa irratti aarsaan ni dhiyaata ture. Haa ta'u maleessa aarsaan bara kakuu durii luboonni bara kakuu duriidhaa kan isaan dhiyeessan gaarreen yookiin tulluuwwan gurguddaatti ba'anii kan dhiyeessan ijoollee Addaamiin gonkumaa fayyisuu hin dandeenye. Bara kakuu durii keessatti dhiigni hoolaa, dhiigni reettii, dhiigni bullaallaa yookaan dhiigni gugee dhangala'aa ture. Garuu Addaamiif ijoollee Addaamiin gonkumaa fayyisuu hin dandeenye. Maal gochuu hin dandeenye? Fayyisuu hin dandeenye. Bara kakuu durii keessatti waggaa waggaadhaan hangafni lubaadhaa aarsaa inni dhiyeessu aarsaan hoolaa, aarsaan reettiif, aarsaan gugeewwanii waggaa waggaan kan dhangala'u gonkumaa ijoollee Addaamiif yookiin dhala namaatiif fayyina kennuuf hin dandeenye. Dhalli Addaamiif ijoolleen Addaam fayyina argachuu hin dandeenye. Maaliin? Aarsaa bara kakuu duriitiin fayyinni ittiin argamuu hin dandeenye. Ijoollee Addaamiidhaaf bilisummaan argamuuf hin dandeenye. Addaamiif ijoollee isaatiif birmadduun argamuuf hin dandeenye. Ijoolleen Addaam bara kakuu durii keessatti aarsaa kakuu durii dhiyaatuun fayyineerra jedhanii akka keessan ammaa kana harka walitti rurrukutachuu hin dandeenye. Sababiin isaa aarsaa kanneen ta'an uumamtoota waan ta'aniidhaaf. Maal waan ta'aniif? Uumamtoota waan ta'aniif. Maal? Aarsaa nyaataa ture, aarsaa hoolaati, aarsaa reettiiwwan, aarsaa bukeewwaniitu dhiyaata waan ta'eef warri kun immoo uumamadha. Kanaaf uumamni dhiigni isaadhaan dhangala'ee Addaamiif ijoollee isaa fayyisuu gonkumaallee hin dandeenye. Uumamtoonni uumamtoota fayyisuudhaaf aangoo waan hin qabneedhaaf. Uumamtoota keessaa lubbuu namaa kan fayyisu gonkumaallee waan hin argamneef, argamuus waan hin dandeenyeedhaaf dhiigni hoolotaa, dhiigni re'ootaa, dhiigni gugeewwanii akkasumaan dhangala'aa ture. Addaamiif ijoollee Addaamiin bilisa baasuu hin dandeenye, birmadduu baasuu hin dandeenye, fayyina laachuuf hin dandeenye. Qulqulluun abbaan keenya Phaawulos ergaa isaa saba Ibrootaatiif gaafa ergu boqonnaa 10 lakkoofsa 15 gubbaa irratti maal jedha? Dhiigni korommii fi re'ootaa cubbuu namootaa irraatii fuudhuu matumaa hin danda'u jedha. Maal gochuu hin danda'u? Irraa fuudhuu hin danda'u. Maaltu? Dhiigni korommii fi re'ootaa cubbuu namootaa irraa fuudhuu matumaa hin danda'u. Sababni isaa ofiiyyuu du'anii tortoruudhaan achumaan hafu waan ta'eefidha qulqulluun Phaawulos. Kanaaf uumamni du'eef isaan achiin hafuu danda'u. Addaamiinis ta'e ijoollee Addaamiin anaaf isiniif fayyisuu gonkumaa hin danda'u jedhe Phaawulos.
kana inni nu fayyise eenyuree maqaa fayyinaa kan ta'e sun eenyuree anaaf isiniif inni fayyina ta'e sun eenyuree isa jedhuudhaatiif gara xumuraatti gaafa achi as dhufnu anaaf isiniidhaaf fayyina inni nuuf ta'e Yesuus Kiristoosidha. Eenyudha? Eenyudha? Yesuus Kiristoosidha. Ididiyaadha galanni keenya ulfina isaatiif kaanee hundi